Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu gaggabaaboo simbiraan gahama. Ivory Coast shaampiyoonaa waancaa Afrikaa 2023 taatee Ivory Coast waancaa Afrikaa kibbaa kana qopheessituu deeggartoota ishee fuulduratti mo'achuun shaampiyoonaa Afrikaa taate. Walloo kibbaatti namoonni albuuda osoo baasanii lafti irratti jigem guyyaa arfaffaaf akkuma awwaalamanitti jiru. Naannoo Amaaraa godina Walloo kibbaa aanaa Daalantaatti namoonni hedduun albuuda Oppaalii jedhamu osoo qotaa jiran lafti irratti jigee baraaruudhaaf yaaliin taasifamee ture hin milkoofne. Eebba Godambaa Aduwaa fi dhaamsa mootii Minilikii lammaffaa Hooloogiraam zoon tolfamee Godambaa yaadannoo injifannoo Aduwaam Guraandhala 11/2024 Finfinneetti eebbifame irratti ergaan maqaa mootii Minilikii lammaffaan dhiyaate ijoo dubbii ta'eera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan sabiskiraayib sheer laayik gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ta'a. Amma bal'ina oduutti ce'aa. Ivory Coast waancaa Afrikaa 2023 qopheessitee deeggartoota ishee fuulduratti mo'achuun shaampiyoonaa Afrikaa taate. Ivory Coast biyya biraa lixa Afrikaa taatee Naajeeriyaa waliin xumura waancaa Afrikaa 2023f gahanis waancicha mo'achuu dandeesseetti. Naajeeriyaan dursaa taphattoota ishee Ekongiin dursaa qabattus Firaankii Keesii galchii walqixxeessituu lakkoofsisuun qixa ta'uun daqiiqaadhumatti dhiyaatan. Taphataan Borushiyaa Doortiimoond Sebaastiyaan Haleer galchii lammaffaa lakkoofsisuun biyya isaa shaampiyoonaa taasise. Haleer tapha Ivory Coast irrattis galchii injifannoo lakkoofsisuun xumuraaf qopheessise. Amma ammoo yeroo biyya isaa haalaan isa barbaadutti galchii bareedduu lakkoofsisuun shaampiyoonaa tahan taphattoota jajjaboo akka Vaktar Osmehen, Lukmaanii fi Chukwueze fa'a kan qabdu Naajeeriyaan waancicha mo'achuu hin dandeenye. Afrikaa kibbaa sadaffaan dorgommii kana xumurte. Ivory Coast akkuma Arjentiinaa waancaa addunyaa 2022 irratti tapha jalqabaa Saawudii Arabiyaan mo'atamtee garuu xumuraaf dhaqqabuun waancaa kaastee ni kufte yeroo jedhamtetti garee ishee keessaa qabxii fooyya'aa qabaachuun darbuun waancaa FCON 2023 kaaste. Waancaa Afrikaa kaasuu isiiti. Morookoon Zaambiyaa mo'achuu isheerraa kan ka'e garee ishee keessa darbuuf carraa argatte. Leenjisaa ishee kan ariite Ivory Coast dorgommii biyyoonni akka Senegaalii fi Afrikaa kibbaa akka Morookoo, Masrii, Aljeeriyaa fa'a ganamaan keessa galan mo'achuu dandeesse. Isa dhumaaf
chaampiyoonaa Afrikaa kan taate bara 2015 ture. Oduu itti aanuun naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa Aanaa Dalantaatti namoonni hedduun albuuda Oopaalii jedhamu osoo qotaa jiran lafti irratti jigee baraaruudhaaf yaaliin taasifamaa ture guyyoota darban afuriif itti fufuu aanga'oonni naannichaa BBC'tti himan. Sababii teessumni lafaa naannichaa rakkisaa ta'eef jecha konkolaataadhaan qotuun waan hin danda'amneef lubbuu baraartonni damee kanaan muuxannoo fi meeshaa qaban deeggarsa akka taasisaniif gaafatan. Namoonni halkan gurraandhala 8, 2024 albuuda Oopaalii jedhamu qotaa turan jedhaman boolla keessa bakka jiranitti lafti irratti jigee namoonni baay'inni isaanii adda hin baane kan jalatti awwaalaman yoo ta'u, haalli keessatti argaman hanga ammaatti hin baramne. Kominikeeshiniin godina Walloo Kibbaa namoonni boolla albuudaa kana keessatti lafti itti citee 20 ol ta'u kan jedhe yoo ta'u, aanga'oonni naannichaa garuu lakkoofsa sirrii baruun rakkisaadha jedhu. Boollichi namoota kanneen irratti kan jige kamisa halkan gara sa'aatii 6 booda akka ture BBC'tti kan himan bulchaan aanaa Dalantaa obbo Ayaalaw Birhaanuu namoota kanneen baraaruudhaafis guyyoota darban keessa yaaliin taasifamaa turuu kaasan. Balaan kun kan qaqqabe godina Walloo Kibbaa Aanaa Dalantaatti argamtu bakka addaa Qooqwuhaa jedhamutti. Namoonni albuuda baasaa turan kunneenis halkaniin bakkicha dhaquu isaanii balaan akka mudatu taasisuuf lakkoofsi isaaniillee sirnaan akka hin baramnes taasisuu bulchaan dubbatan. Oduu itti aanuun haleellaa kaambii waraanaa magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqodishootti raawwatameen qondaaltota Yuunaayitid Arab Imireetis fi Bahareen dabalatee qondaaltonni waraanaa 5 ajjeefamuun ibsame. Haleellaa sanbata sa'a booddee raawwatame kanaan qondaaltonni waraanaa Yuunaayitid Arab Imireetis 3 kan Bahareenii 1 fi kan Somaaliyaa 1 dabalatee yoo xinnaate namoonni 5 ajjeefamuu maddii oduu Reuters gabaaseera. Ibsa Yuunaayitid Arab Imireetiin kenname akka mul'isutti qondaaltonni waraanaa haleellaa gocha shororkeessummaatti jedheen ajjeefaman kunneen humnoota ergamaa Somaaliyaa leenjisuurra turanidha. Namni haleellicha raawwates erga gara mandara waraanichaatti ol seeneen booda leenjiftoota irratti qiyyaafachuun dhukaasa banuun namoota 5 ajjeesee kan 2 ammoo madeessuusaa qondaala waraanaa fi hojjetaa hospitaalaa tokko waabeeffachuun Reuters gabaaseera. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed haleellichaan gocha shororkeessaa isa hamaa jechuun balaaleffachuu qondaaltota waraanaa adeemsa Somaaliyaa shororkeessummaa irraa bilisa baasuuf humna waraanaa ijaaruu keessa aarsaa kafalan jechuun dinqisiifannaa isaanii ibsan. Haleellicha ilaalchisuun ibsa kan baase ministeerri raayyaa ittisaa Yuunaayitid Arab Imireetis qondaaltota ajjeefamaniin alatti odeeffannoo gadi fagoo kan hin kennine yoo ta'u, haleellaa kana qorachuuf mootummaa Somaaliyaa waliin waloon akka itti fufu beeksiseera.
Loltuu leenji'aa haaraan maqaa Ahmad jedhamuun qofa ibsameef ollaa waraana Arab Emiraatisiin durfamu keessatti dhukaasa banuun qondaalota waraanaa ajjeesuu fi kan irraan miidhaa qaqqabsiises yeroo sanatti itti dhukaafamuun ajjeefamuun ibsame. Oduu xumuraatiin godambaa yaadannoo injifannoo Adwaa gurraandhala 11/2024 Finfinneetti eebbifame irratti ergaan maqaa mootii Minilikii lammaffaatiin dhiyaate ijoo dubbii ta'eera. Namoonni baay'een ergaan maqaa mootichaatiin isuma fakkaatee darbe kun ergaa gaarii akka ta'e kaasaa jiru. Warri seenaa miidhaa mootii Minilik lammaffaa addatti yaadatan ammoo ekeraan maaliif dubbate jechuun miidiyaa hawaasaa irratti yeroo qeeqanii barreessan ni mul'ateera. Hunda caalaa ammoo teekinooloojii hooloogiraam jedhamuun suuraa mootii Minilik lammaffaa fi haasaa taasifame wal simsiisuun ittiin dhiyaate kanneen dinqisiifatanis jiru. Wanta bara keenya tureen akkamitti har'a wal loltu? Waan gaarii qabaadhaa hamaa balleessaa jedha suurri mootichaa hubannoo namtolcheen hojjetamee uummata Itoophiyaatiif dabarsame. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1889 hanga 1913tti mootii Itoophiyaa ta'uun ijaarsa Itoophiyaa amma duuba kan jiran yookaan kan jalqabsiisan akkasumas injifannoo Adwaa kan hoogganan jechuun garuu isaan kan baqatanii Ingiliiz turan mootii Minilik lammaffaa Itoophiyaa keessatti jaalalas jibbas horataniiru. Kaleessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraandhala 3 bara 2016 wayita godambaa yaadannoo injifannoo Adwaa magaalaa Finfinneetti ijaaramee eebbifamutti ergaan suur-sagalee maqaa mootichaa qophaa'ee dhiyaateera. Ergaan teekinooloojii hooloogiraam jedhamuun qophaa'ee fi naannoo daqiiqaa 14 dheeratu kunis keessattuu miidiyaalee hawaasaa irratti miiraawwan garaagaraa keessummeessee jira. Oduun har'aaf qabanne kanumaa. Warri haaraa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii dhuftan mallattoo sabiskiraabii tuquudhaan akkasumas laayik gochuun itti aansuudhaanis sheer gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ta'uu keessan mirkaneessaa. Waan nu faana turtaniif galatoomaa hedduu isin jaalanna.